Kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiin bohaarsaa keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Ammas obboleessa keenya tokko as arganneerra mee maqaa isaatii fi eessa akka jiraatu nuuf himu jalqaba. Maqaan kiyyaa Yaasin jedhama. Yaasin Maamudama. Asuma magaalaa maalii kana jiraata magaalaa kana Maqaan kiyyaa Habiibii jedhama. Jiraata magaalaa kanaati. Habiibii jedhama jiraata magaalaa Aliiti. Maqaan kiyyaa Abdii Saamaan jedhama. Kan itti dhaladhe magaalaa. Maqaan kiyyaa Fiqaaduu Lammaa jedhama. Godina Baalee aanaa Gaarfaa magaalaa Hariiraan dhufe. Kan inni dhufe magaalaa kanarraa. Tapha sammuu si gaafadha jechaadha. Gaafiin jalqabaa akkasitti. Namni ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessi hin taane eenyuun? Namni ani obboleessa ta'uuf eenyu bineensa gaa. Namni ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessa siif hin taane eenyuun? Obboleessa kee Namni ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessa siif hin taane. hin jiru. Mokkoriin jira hin jira. Haa? Hin jira dirqama. Eessuma kee. Namni ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessa siif hin taane eenyuun? Bineensa. Namni ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessa siif hin taane eenyuun? Meera deebi'a. Namni ati obboleessa taatuuf kan inni obboleessa siif hin taane eenyu? Goodanyaa. Goddanyaa jedheera. Killeen takka daqiiqaa 5 keessa yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa keessa bilchaatti? Killeen irraan adeemu Killeen takka daqiiqaa 5 keessa yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa keessa bilchaatti? 5 keessatti. Takka daqiiqaa 5 keessatti yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa keessa bilchaatti? Daqiiqaa 25. Killeen takka daqiiqaa 5 keessa yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa keessa bilchaatti? Killee shanii moo? Hisaaba shaniitiin yoo dhoofne daqiiqaa 25. Ayyee hisaaba 4 fi 3 noo dhoofne. Karaa 10 wayii dhufa akkasitti. Killeen takka daqiiqaa 5 keessa yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa keessa bilchaatti? Daqiiqaa 5 bilchaatti. Daqiiqaa 5 bilchaatte dheera. Killeen takka daqiiqaa 5 keessatti yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa keessa bilchaatti? Killeen takka daqiiqaa 5tti yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa bilchaatti? 30tti bilchaatti. Makiinaan mootummaa tokko osoo karaa irra deemuu jechaadha horitti bu'ee ilkaan gubbaa yoo irraa cabse gumaa eenyu kafala? Horiin ilkaan gubbaa ta'uu balan qaba. Makiinaan mootummaa tokko osoo karaa irra deemaa jiru qotiyyoo tokko dhufeetiniin ilkaan gubbaa yoo irraa cabse gumaa san eenyu kafala? Qotiyyoon ilkaan gubbaan qaba. Makiinaan mootummaa tokko osoo karaa irra deemuu jechaadha qotiyyoo yookiin loon karaa irra dhahee ilkaan gubbaa irraa cabse gumaa eenyu kafala? Gumaa mootummaa kafala. Matiife makiinaan taphatu baate loon karaa irra osoo deemaa jiru makiinaadhaan walitti dhuftee ilkaan gubbaa irraa cabse jecha makiinaa itti bu'ee maal jettaa? Wallahi mootummaa kafala maal kana waa ka dhuunfaa taatee abbaan dhuunfaa kafala. Makiinaan mootummaa takka jechaadha karaa irra osoo deemtu qotiyyoo tokkotti buutee ilkaan gubbaa irraa caccabsite gumaa eenyu kafala? Abbaa qotiyyoo ilkaan irraa caccabsee kafala gaa. Makiinaan mootummaa tokko osoo karaa irra deemuu jechaadha horitti bu'ee ilkaan gubbaa yoo irraa cabse gumaa eenyu kafala? Horiin ilkaan gubbaan qabu. Xiyyaarri tokko Keeniyaa ka'ee Itoophiyaa osoo deemaa jiru jidduu Keeniyaa fi Itoophiyaatti lafa dhaheetiniin gubate jecha namoonni hafan sunniin eessatti awwaalamu? Itoophiyaadha moo Keeniyaatti awwaalamu? Xiyyaarri hin hafanii namuu nafu. Xiyyaarri tokko Keeniyaa irraa ka'ee gara Itoophiyaa osoo imalaa jiru jidduu Itoophiyaatii fi Keeniyaatitti caccabe jechaadha. Namoonni kunniin Itoophiyaadha moo Keeniyaatti awwaalamu? Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu. Xiyyaarri tokko Keeniyaa irraa ka'ee gara Itoophiyaa osoo imalaa jiru jidduu Itoophiyaatii fi Keeniyaatti caccabe.
Uummanni kun eessatti awwaalama? Itoophiyaatti moo Keeniyaatti awwaalama? Bakkuma rabbi jedhetti awwaalama. Xiyyaarri tokko Keeniyaa irraa ka'ee gara Itoophiyaa osoo deemuu lafa dhaheetiin dho'ee badeecha. Namoonni hafan Itoophiyaatti awwaalamu moo Keeniyaatti awwaalamu? Mee irra deebi'ame? Xiyyaarri tokko Keeniyaa irraa ka'ee gara Itoophiyaa osoo imalaa jiru jidduutti dho'ee badeecha. Namoonni hafan kunniin Itoophiyaatti moo Keeniyaatti awwaalamu? Xiyyaarichi eega dho'ee badee namuu nafne. Namuun awwaalamu jechuudha. Namuun awwaalamu homtuu nafne. Kayoo nyaatu jiraatu yoo dhugu du'u maayin? Makiina. Kayoo nyaatu jiraatu yoo dhugu du'u maayin? Kayoo nyaatu jiraatu yoo dhugu du'u akkamii nama keessaa moo beeylada keessaa? Waan fedhe keessaa haa ta'u yoo nyaatu hin jiraata yoo dhugu hin du'a. Yoo dhugu kuni nama quufe kaa maallee. Kayoo nyaatu jiraatu yoo dhugu ammoo du'u maayin? Kayoo nyaatu jiraatu yoo dhugu du'u? Ibidda. Ibidda dheeraa sirriitti nuuf deebisee jira. Mixiin takka itti ifaajjee jechaadha. Fooqii sadarkaa 25 korte achirraa lafa dho'ite. Maal isiittu caba? Luka isiitu caba. Mixiin takka ifaajjee jechaadha. Fooqii sadarkaa 50 gubbaa korte achirraa yoo lafa dho'ite maal isiittu miidhama? Caba yookiin? Qilee. Gaafiin keessii galeera. Mixiin takka itti ifaajjee jechaadha. Fooqii sadarkaa 50 gubbaa korte achirraa yoo lafa dho'ite maal isiittu caba? Miila. Mixiin takka ifaajjee jechaadha. Fooqii sadarkaa 50 gubbaa korte achirraa yoo lafa dho'ite maal isiittu caba? Wanni takkaan nafan qaraa caccabduu dasi. Namni tokko jalqaba wayita hirribaa ka'utti jechaadha. Dursa maal hojjeta? Uffata. Namni tokko ganama yoo hirribaa ka'e dursa maal hojjeta? Mana fincaaniidha maal kuni beekamaadha. Namni tokko ganama akkuma hirribaa ka'een dursa maal hojjeta? Akka hirribaa ka'e immoo mana fincaanii dhaqee Mana fincaanii dhaqee nuun jedheera. Namni tokko ganama yoo hirribaa ka'e dursa maal dalaga? Fuula dhiqata. Gaafiin dhumaa gaafii mammaaksaati. Ol kaa'an malee mammaaksaan jedhu kana itti xumurta jechaadha. Ol kaa'an malee gadi hin ga'anii. ol kaa'an malee gadi hin ga'anii jedhe. Gaafiin kun gaafii mammaaksaati. Hin jalqabaa itti xumurta jechaati. Ol kaa'an malee gadi hin fuudhan. gadi hin fuudhan jedheera. Gaafiin an ammas gaafadhu gaafii dhumaati. Gaafii mammaaksaati. Ol kaa'an malee Ol ka'anii fuudhan. dhumarratti yaadni ati qabdu yoo jiraate. Yaadni an qabu kanumaan itti fufa. Gaafiilee adda addaa fidaati isin nu gaafadhaati. Gaafii bashannansiisaa adda addaa yoo nu gaafattan baqa olumaan jira baraafu. Akkanumatti isinillee itti fufaa baay'ee namatti toltanii yaa'u galatoomaa isiniin jedhe kanaaf immoo rabbi itti haa guutu. Kabajamtoota daawwattoota keenya yaada bareedaa fi akkaan nu barbaachiftu nuuf kabajamtoota daawwattoota keenya mee dhumarratti yaadni inni qabu takka dhaamsi inni isiniif dhaamu yoo jiraate. Dhaamsi isiniif dhaamu hojii gaarii irra jirtanii akkanumatti itti fufaa isiniin jedha kanuma galatoomaa xumureera. Ayyee isheen nutis galatoomi yennaan.